Akkam jirtu maatii miidiyaa dirree barnootaa nagaan isiniif baay'eetti iddoo jirtanitti nagaa keessanii obboleessi keessan an Oliyaad Baratichi nagaa koodha. Kun koorsii Moral and Citizenship Education jedhamu irratti afaan Oromootiin tuutoriyaalii isiniif kennamudha. Tuutoriyaalii keenyaan kan wajjin laallu chapter 3dha. Chapter 3 Ethical Decision Making and Moral Judgments toopikii guddaa jedhudha jechuudha. Egaan chapterii kana yeroo irra utaaleen ture baay'ee qorumsa irratti waan boomini chapteriin kun jedhee yaadeenu yookaan immoo ofii keessaniif qo'attu assignmentiidhaaf maal isin gargaaruu danda'a tarii. Amma garuu gaaffii keessan baay'ee hordofee chapterii kana isiniif hojjechuun murteesseera jechuudha. Chapter 3 kana chapterii tokko amma 5 hojjedhee xumuree post isinii godhee jira playlistii keessaa daawwachaa turte isinis. Chapter 3 kanas kunoo isiniif hojjedha jechuudha. Amma ethical decision making and moral judgments. Tutorial video kana laaluun diratu warri haaraa taatan jechuudha. Kan maatii keenya warri hin ta'e subscribe gootanii natti tola, like, comment godha. Yaada yoo qabaattan comment box jala kaa'uu dandeessu. Mata dureen kun maalidha? Ethical decision making jechuun egaan jireenya keenya keessatti murtoo adda addaa murteessinaa. Murtoo murteessinu kun murtoo akkamiidha? Waan jedhudha jechuudha. Akkasuma moral judgment moraalii tokko yeroo judge goonu hin jiraamini mata duree gurguddaa kana lamaan laallaa jechuudha. How can we make ethical decision and actions? Murtoon keenya yookaan jireenya keenya keessatti murtoon nu murteessinu suni ethical akka ta'e murtoo sirrii yeroo tokko murtoo hin taane yeroo murteessinu jira. Akkamitti murtoo sirrii ta'e murteessina? Murtoo ethical ta'e akkamitti murteessina? Yookaan gochi keenya gocha sirrii ta'uu isaa akkamitti beekna waan jedhu laallaa jechuudha. In real life conditions we may get difficulties to always do the right thing. Yeroo baay'ee egaa jireenya jiraannu keessatti waan sirrii ta'e murteessuudhaaf baay'ee rakkannaa jechuudha. Ulfaataadha. Sababni isaas wanti nutti sirrii ta'e mul'ate nama biraa miidhuu danda'a, affect gochuu danda'a. Murtoon nuti sirriidha jennee murteessinu waan ta'eef. What we often considered as right and correct may put us in difficult condition with others and affect our social relation adversely jechuudha. Kana jechuun murtoon nuti sirriidha jennee murteessinu sun rightidha fi correctidha jennee murteessinu sun egaan kan jiraannu hawaasa wajjin waan ta'eef hawaasa miidhuu danda'a adversely, hawaasa affect gochuu danda'a jechuudha hawaasa biraa. Akkuma Aristotle jedhu human being social animal jedha. Sooshaalistoonni akkasitti amanu hawaasaan ala jiraachuu dandeenya isolated taane jechuudha. Kanaaf murtoon nu murteessinu sun adversely yookaan immoo karaa faallaa ta'een nama biraa affect gochuu danda'a, nama biraa miidhuu danda'a, hawaasa miidhuu danda'a jechuudha. Individual could give their own justification to testify that they are right or correct. Egaa namni kamuu murtoon inni murteessu yookaan wanti inni godhu sirrii ta'uusaa karaa ittiin test godhutu jira, karaa ittiin gamaggamu karaa ittiin qoratu jira jechuudha. Justificationii mataasaa qaba gaanamu. We often claim that we make right decision and action jenna yeroo baay'ee wanti nu goonu sirriidha jenna. We regret when we make wrong decision and action. Garuu yeroo raawwannee arginu waan sana yerootti gaabbinu jira yeroo tokko jechuudha. Yeroo murtoo wrongii ta'e yookaan immoo gocha gadhee ta'e yeroo raawwannu booda yeroo gaabbinutu jira jechuudha. The ethical nature of our action and the decision, however, is very much dependent upon our notion of good and bad. Gochi keenya yookaan immoo murtoon nuti murteessinu jireenya keenya keessatti maal irratti dipendi ta'a yeroo baay'ee wanta good fi bad jennu nuti jira jechuudha. Yookaan immoo right fi wrong, sirrii fi sirrii dogoggora kan jennu isaan irratti dipendi ta'a jechuudha. Before we see humans beings judge the morality of their action, let's raise some puzzling questions. Puzzling question jechuun hin jiraamini gaaffii wal xaxaa jechuudha. Gaaffii ulfaataa tokko haa gaafannu. Gaaffii akkamii? What things are good or bad? Wantoonni nuti gadheedha yookaan gaariidha jennuun maalidha? Wantoonni nuti goodidha yookaan baadidha jennuun maalidha? Well, there are things which we consider good or desirable for the result, for what they lead to. Asirratti waan lama ilaaluu dandeenya. Instrumental goodii fi intrinsic goodii ilaaluu hin dandeenya. Wantoonni tokko result isaaniirraa kan ka'e yeroo gaariidha jedhaman jiru.
there are things which we consider good or desirable jechuun wantoonni nuti gaariidha yookaan barbaachisaadha namatti tolu jennuun jira. Maal irratti hundoofne riizaaltii isaanii irratti yookaan immoo for what they lead to wanta isaan hordofsiisan irratti hundoofne jechuudha. There are also things which isaan kun egaa instrumental goodidha jechuudha. Instrumental goodidha. Karaa biraa immoo there are also things which we consider good not because of what they lead to but because of what they are in themselves jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo wantoonni nuti gaariidha jennuun jira. Riizaltii irratti utuu hundaa'in jechuudha maalummaa isaanii irratti. But because of what they are in themselves ofiima isaaniiti maaliidha isaan wantoonni sunniin uumamuma isaaniitiin jechuudha. Isaan kun intrinsic goodidha. Intrinsic good. These are considered as worth having or pursuing not merely as way of getting other things but because of their own intrinsic nature jechuudha. Isaan kunniin gartuu lammaffaan kun jechuudha uumamuma isaaniitiin wantoonni nuti gaariidha jennuun jira. Fakkeenyaaf nama gargaaruu, haatuu dhiisuu, nama yeroo barbaachaatti namaaf liqeessu isaan kunniin nama intrinsic goodidha. Yeroo baay'ee wantoonni akkasii kunniin wantoonni immoo fakkeenyaaf leads to good desirable result fakkeenyaaf resultiin isaanii keessumaa consequentialist ilaallee jirraamini resultiin wanta tokko good yoo ta'e gochi sun goodidha, actionii sun goodidha jedhu. Kun egaa instrumental goodidha jechuudha. The first kind of good jechuunis inni kun jechuudha. The first kind of good is called instrumental good because the goodness of these things lies in their being instruments toward the attainment of other things which are considered good, not simply as an instrument jechuudha. Second category nammoo isaan kunniin jechuudha. Second category of good is called intrinsic good because we value these things whatever they may turn out to be jechuunis resultiin isaanii waanuma fedhe haa ta'u not for what they lead to jechuunis maalummaa yaa hordofsiisanii but for what they are maalummaa isaanii irratti maalidha wantoonni sun waan jedhu irrattidha kan nuti bees ta'anu malee resultii yookaan consequence irratti mini isaan kanaan intrinsic good jennaan jechuudha. One of the key tasks of ethical reasoning gaan hojiin etiksii inni tokko jechuudha. Hojii etiksii inni ijoon tokko maalidha? Generally is to analyze and critically consider the values we hold and the claims we make in relation to the perceived obligations that we may have towards one another. Maal xiinxaluudha? Analyze and critically consider. Maal xiinxaluudha? Value ni duudhaawwan adda addaa hin jiru. Duudhaawwan nuti qabannee jiru. Values we hold jechuudha. Duudhaawwan qabannee jiraamini isheetiiwwan adda addaa jechuudha. And the claims we make in relation to the perceived obligation. Walii keenyaaf immoo maal qabna? Dirqama qabna nama tokko akkas gochuudhaaf. Gaar nama wajjin gaaf jiraannu dirqama nurra jirutu jira jechuudha. Kanaaf isaan sana analyze gochuudha. Critically karaa kam ta'een critical karaa ta'een karaa logical ta'een karaa gad fageessinee jechuudha. Second key akkama kana immoo hojii lammaffaan etiksii jechuudha. Tasking etiksii lammaffaan maalidha? Is to evaluate the adequacy of reasons that we give for our action. Gochoota keenyaaf reason yookaan sababni nuti laannu hin jira. Sababoota nu gochoota keenyaaf laannu sana maal godha jechuudha. Etiksiin evaluate godha jechuudha. Sirrummaa isaanii adequacy jechuun sirrummaa isaanii evaluate godha yookaan hin gamaggama jechuudha. Maaliifan akkas godhee jenna gaagaaf yeroo tokko sababii akkanaatiifan akkas godhe jennaa miti reason dhiyeessina. Etiksiin maal godha gaa sababii nuti tarreessinu sana gamaggama jechuudha. Sirrummaa isaanii yookaan adequacy isaanii. For example, whether the reasons offered to support particular course of action are based on sound evidence or and logical argument. Fakkeenya sababni nuti gocha yookaan actionii tokkoof dhiyeessinu sound evidence irratti kan hundaa'edha yookaan logical argumentidha. Jechuun sound evidence beektumani logic keessatti ragaa akkamiidha? Ragaa valid kan ta'e, ragaa fact kan ta'e jechuudha. Sound evidence kan jennuun ragaa akkasiidha. Yookaan immoo logically kan ta'e jechuudha. Karaa sababaa ta'een.
applied to the process of death and dying, reasons that are evaluated might be egaan walumaa gala reasonii keenya maal godha jechuudha itiksiin reasonii keenya sana gama evaluate godha advocacy isaani. The aim of ethics is then, despite popular opinion, to take the high moral ground and tell people what to do, but rather to offer tools for thinking about difficult problems. Egaan aimii yookaan kaayyoon itiksii inni ijoon jechuudha akka namoonni baay'een yaadan despite popular opinion. Namoonni baay'een maal jedhanii yaadu waan akkanaa godhi yookaan hin godhin akka waan jedhutti mini kan isaan yaadan itiksiin. To take the high moral ground and tell people what to do. Namootatti waan akkanaa godhi jedhee kan itti muqofamini itiksiin jechuudha. Rather to offer tools for thinking about difficult problems. Argitanii? Offer or provide tools jechuunis meeshaa yookaan tuulii tokko maal nuuf godha jechuudha. Nuuf dhiyeessa tuulii akkamii akka nuti waa'ee gaaffilee ciccimoo wantoota ciccimoo ta'an difficult problemii kanneen akka yaannu rethink akka goon rereebnee akka yaannu reason out akka goon meeshaa ta'e nu tajaajila jechuudha. Kun aimii itiksiiti kaayyoo itiksiiti. Good ethical thinking purposely seeks out the graying question and the concerning in order to acknowledge the diversity and the complexity of roles, situations, and circumstances that arise in human life and the situations. Relationships. Egaa jireenya hariiroo namaa wajjin jiraannu keessatti jireenya dhala namaa keessatti gaaffilee baay'eetu ka'a. Complex kan ta'an beekumsa baay'eetu jira. Puzzleidhaan kan guutedha yookaan immoo jireenyi namaa kun maalidha? Hibboo baay'eedhaan kan guutedha. Itiksiin isa sanaaf deebii akka laannu nu gargaara. Lammaffaa irratti immoo kan laallu akka sabtoopikii lammataatti ethical principle and the values of moral judgment ilaalla jechuudha. The branch of philosophy study that focus on ethics is concerned with studying and or building up current set of rules or principle by which people ought to live. Egaan itiksiin maalidha? Branch of philosophy ta'e waa'ee moraalii kan qoratudha jennee turre miti itiksiin. Branch damee philosophy yookaan saayinsii falaasamaati. Concerning waan maalii wajjin wal qabata studying and building up current set of rules yookaan set of ruulii yookaan ruuliiwwan adda addaa akkasuma principles qajeeltowwan adda addaa kan of keessatti qabatu ta'e by which people ought to live. Ruuliiwwan akkamii kan namoonni ittiin jiraachuu qaban. Moral judgment of keessaa qaba jechuudha laagaaf kana moral judgment values of moral judgment inni toopikii keenya irratti ought to live gaafa jennu moral judgment argisiisa jechuudha. The theoretical study of ethics is not normally something that many people would regard as being necessary in order for them to conduct their everyday activity jechuudha. In place of systematically examined ethical frameworks, most people instead carry around a useful set of day-to-day rule of thumb kan jennuun hin jiraani. Rule of thumb jechuun simple rule jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan kan ittiin gaggeeffamnu jira. Rule of thumb fakkeenyaaf hin ajjeesin, hin hatiin warra akkasii kun hin jiru. It is wrong to steal. Hatuun sirrii miti. It is right to help people in need. Nama yeroo barbaachisaatti nama gargaaruun sirriidha. Kunniin rule of thumbidha bakka. Yookaan immoo just waan seerota harkatti baannee deemnu seerota sasalphoo guyyaa guyyaatti day to day life keenya keessatti kan itti gargaaramnudha jechuudha. Rule of thumb kan jennuuni namoonni baay'een isaanii kan jireenya isaanii gaggeeffatan rule of thumbidhaan. Itiksiin garuu rule of thumb kanneen maal godha systematically examine godha jechuudha. Systematically examine godha. Amma gaa fakkeenyaaf ajjeesuun sirrii miti jedhamin rule of thumbidha kun hin ajjeesin jedhama. Garuu itiksiin fakkeenyaaf euthanasia is euthanasia wrong? Euthanasia amma gargaarsa doktoraatiin yookaan gargaarsa ogeessa fayyaatiin yeroo itti namni du'u hin jira miti euthanasia dhaan jechuudha. Amma gaa yeroo sanas ajjeesuun sirrii miti moo akkami gaa? Sababii ajjeeseef namichi sun yookaan hakiimni sun moraalii rongii godhene. Yookaan immoo
But sometimes the vicissitudes and the complexities of life mean that this simple ruler sometimes put to the test jechuudha. Simple ruling kan jennuun rule of thumb kan jennuun fakkeenyaaf hin ajjeesinii kana jechuudha. Yerootti gama qoratamuu qabantu jira jechuudha. Hin ajjeesiin jenneema yoo fudhannee deemne yeroo tokko ajjeesuun yeroo sirrii ta'u jira jechuu keenya gama biraatti. Consider the idea that is wrong to kill. Mee yaada ajjeesuun sirrii miti, ajjeesuun dogoggora yaada jedhu fudhadhaati. Does this mean that capital punishment is wrong? Kanaaf egaa amma capital punishment yookaan death penalty hin jiraane ajjecha adabbii du'a kan leegaalii mana murtiitiin kan adeemsifamu jechuudha adabbii du'a. Adabbiin du'a amma egaa yookaan murtiin du'a sirrii miti jennaare gaafa kana. Is it wrong to kill animals? Bineeldas immoo hin qallaa hin nyaanna yeroo yerootti. Amma egaa yeroo kana sirrii miti jennaaga. Kanaaf ajjeesuun sirrii miti jechuu qofti gahaa miti isaan kun philosophized ta'uu qabu. Ajjeesuu irratti. Is killing in self defense wrong? Self defense beektuun ofii keenya nama ajjeesuu dhufe yeroo ajjeeftu amma sirrii miti kaa gochi kee. Yookaan immoo proportional self defense akka measurement mataasaa qaba akka safartoo mataasaa qaba na self defense kan jedhuun seerri kan kaa'een jira. Ofii kee yoo defend of goote yookaan of baraarte nama si miidhuu yookaan si ajjeesuu dhufe tokko yommuu ajjeefte gochi kee sun sirrii mitiire. Kanaaf kanneen hundumaa hin xiinxalaa jechuudha malee baddumarra ajjeesuun sirrii miti jedhee niisuu jechuudha tiksii walumaa galatti wanti isin hubachuu qabda. Kanaaf wantoonni kun straight forward if we try to apply our everyday notion of right and wrong to these questions, straightforward answer are not always forthcoming. Argitani? Fakkeenyaaf capital punishmentiin nama ajjeesuudha gatee yookaan adabbiin du'aa firdiin du'aa jechuudha sirrii miti jenna gaazila rule of thumbidhaan yoo gaggeeffamu akka tiksiitti garuu xiinxala biraan gaafata jechuudha. Adabbii du'aa biyyatu legalize godhe seera mataasaa qaba procedure mataasaa keessa darba. Kanaaf namni gaafa firdiin du'aatti faradamee gaafa ajjeefamu sirrii yerootti ta'utu jira. Ajjeesuu qofti yeroo hunda ajjeesuun yerootti sirrii ta'uu jechuudha. Yeroo tokko yerootti legal ta'utu jira yookaan immoo right ta'ullee hin jira. We need to examine this question in more detail. Argitanii gaaffiiwwan kanneen jechuudha gaaffii walitti kaafne kanneen detail ilaaluu keessa gabbuun ilaaluu nu barbaachisa malee baddumarra laallee sababii ajjeesuu of keessaa qabaataniif itikaalii rongiidha jechuu hin dandeenyu jechuudha. Walumaa galatti asumarratti dhaabna paartii taanu immoo moral intuition and critical thinking paartii jedhu laalla. Ammasittuu viidiyoo kana namadhaadha moral intuitioniin egaa fi critical thinking paartii lammaffaadhaan yaada akka nu jalaan dheeranneef akkatti qoqqoodnee ilaalla jechuudha. Tutoriaalii faanaan oliyaad baratichaan ture Yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law irraa buleessa keessan. Miidiyaa barnoota faaraa warri taatan subscribe gochuu akka hin daganne PowerPointiin ammoo kunoo Telegram chaanaalii keenya irra jira achirraa buufachuu hin dandeessu. Ulfaadha galatoomaa. Ciao bye. Saba qashtii saba garraamii.